Ashama akka fuune akkam jirtu hordoftoota kiyya nageenyi waaqayyoo mana jirtanitti biyya jirtanitti isiniif haa baay'atu nagaan qaba galata isaa walirraa babbannee jirra nagaa keessanii nagaa kootii warroonni mana kiyyaa faaraa taatanii subscribe godha warroonni kun immoo like comment yaada keessaniif barreessuun dagatinaa isiniin jedha sinan jaalladha arra maal qabattee dhuftee hojjettanii warroonni akka kiyyatti uffata she'inirraa xalabachuu jaallattanii ganzaba keessaa fixan uffata wajjiniin daawwanna jechuudha. Uffata she'inirraa xalabee maaliifin uffanni she'inirraa xalabame namni appilikeeshinii kana hin beekne hin jiru jedhee yaada garuu uffanni isaanii orjinaalaa birriinis haa waddadu malee uffanni isaanii orjinaala jechuudha. Maaliifin akka ganzaba laalle isin jenne Facebook irraa xalabuurraa appilikeeshinii kana gadi buusne irraa xalabachuu wayyaa jechuudha she'inii jechuudha. Maaliifin amman uffata nan uffadhee jiru kuni dura birrii 60 dirhama 60 ture yoommoo taanjilaati yookiin immoo seelii gadi bu'ee jechuudha. Birrii 30 dirhama 30 jechuudha. Isaaba tokko binnuun yeroo inni immoo taanjilaati yookiin immoo seelii ta'u lama bituu dandeenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf kan uffata kana sadin bite. Maaliifin uffanni tun reef dhuftee faashiniidha. Baay'ee namatti tolti jechuudha. Xiqqoo kaameeratti hintiin jedhe malee amma jalaa sanatti agarsiisuu danda'a dheeraadha jechuudha. Baay'ee dheeraadha. Baay'ee tokko jechuudha. Argitanii? Baay'ee tokko dheeraadha namatti tolti. Fakkeenyaaf warroonni biyya galuudhaaf qophiirra jirtan appilikeeshinii kana gadi buufattanii osoo bitattanitti intineettanii bareeda jechuudha. Keessattuu biyya gaafadhee uffata akkana kana dhugaa waaqayyoo 5,000 jedhan 5,000 jechuudha. Asitti immoo yoo biyyatti kaalkulaatirii goonu hagamuuti jechuudha. Maafii wayi diraamni 30 jechuudha. Koomuma lamaa jennume baay'ee bareedudha. Uffanni ishii baay'ee bareedudha. Uffata camaddadamuu miti. Jalaa wasa libsii qaba. Abbaan barbaadan uffachuu dandeessu jechuudha. Jalaan wasa libsiisatu baay'ee furdaadha. Namatti tola jechuudha. Baay'ee jaalladhee ani sadin bite. Obboleewwan kiyyaafis jechuudha. Sadin bite. Argitanii? Kanarra jiruu fi lama jechuudha. Isaaba tokko bituun inni sadeen bite jechuudha. Yoo immoo gatiin isaa akkuma duraatiin ol jiraate birrii dirhama 60 jechuudha. Hagamutti dabalee xiqqoo birriitti dabalee sadi bite jechuudha. Baay'ee jaalladhe sirte tokko bitee kasaan lamatti dabalee baay'ee jaalladhe jechuudha. Tokkoffaan immoo zaruma isaa ta'e isa kana. Uffanni isaanii akkuma siniin jedhe baay'ee orjinaala. Maaliif isinitti agarsiisuu jaalladhe jechuudha. Wanta irraa fayyadame tokko namatti agarsiisanii namni irraa fayyadame namatti tola jechuudha. Isa kana jechuudha. Dheeraadha namatti tola. Caammaa ol kaa'anii gabaabduu silan ta'e caammaa ol kaawwachuu danda'a. Oon immoo obboleewwan keessa kaawwachuu danda'a. Baay'ee bareedu uffanni ishii jechuudha. Namatti tolti. Baay'een jaalladhe birrii 35 kun birrii 60 wayi turte 35 dirhama 35 bitame jechuudha. Isa kana isaan tun immoo gurdiidha. Gurdii raayifte jechuudha. Baay'ee namatti tolti. Birrii 27 baay'ee wannoos miti kun uffanni ishii baay'ee namatti tolti. Jalli ishii xiqqoo xibboodha. Baay'ee jaalladhe. Isa kun hundi yaani uffata inni irraa xalabe jechuudha. Kunis gurdiin kunis baay'ee jaalladhe. Argitanii? Baay'ee jaalladhe baay'ee abbuudha. Jalaas inni kunis wasa libsii qabaa jechuudha. Argitanii wasa libsiisa? Wasa libsiisaatu baay'ee furda. Jalaa qimxaan kaawwatame surreedhaaf waan ta'an uffatamuu danda'a kophaa jechuudha. Baay'ee yabbu. Gurdiin sun takkitti birrii 60 wayi turte ani birrii 29 ni bite. Habbaa takkitti hafee akkuma tasaa argee dafee xalabadhee naa dhufte jechuudha. Baay'ee furda baay'ee jaalladhe jechuudha. Isaan kana kan birammoo
seelii taatee bitee kun immoo tuuttadha. Tuuttaan kunis baay'ee guddii ture. Tuuttaa keessattuu biyya keenyaaf baay'ee filatamaadha jechuudha qorraaf. Biyya keenya sila qorruuf galgala ganama baay'ee jaalladhe. Kunis rakkaa isaanan bite. Haa hundumaa qarshii isinitti himuu hin danda'u. Isa kanas baay'ee jaalladhe bite jechuudha. Namatti tola. Inni kunis birrii wuddii ture basalee kun faa tuttan kubaasaati birrii wuddii ture. Keessi isaa xixiidha hin ho'a. Baay'ee namatti tola. Dhugaa dubbachuudhaaf xixiqqoo dirhama 62 moo akkana ture. Garuu ani birrii 35 moo akka dirhama 35 immoo bitame. Baay'ee abbuudha namatti tola. Kan buuka'u miti. Tuuttaan tokko tokko kan buuka'u jira miti. Garuu buuka'u kuni isiniin jedha. Isinitti agarsiisee fixuudhaaf baay'ee ulfaata jechuudha. Naa isa kana tokko banii isinitti agarsiisa. Lamaan bitee baay'ee bareeddii biraa birroo qabdi. Tunis warri guddee turtee gatii qinnaashidhaan bitee jechuudha. Gatii qinnaashidhaan bituudhaaf foon laaltanii diimaa ibsa jechuudha. Qinnaashii isaa yoo antini jettanii na isa kana lamaan bitee baay'ee sila jaalladhee jechuudha. Rakasaa ishee tanas baay'ee bitee ishee tana fakkeenyaaf dhiirris dubartiinis uffachuu danda'u lachuu jechuudha. Ishee ammaa garuu biraa biroo sila qabduuf dubartii qofaaf. Ishee kana amma dhiirris dubartiinis kaawwachuu danda'u jechuudha. Lama bite ishiisi baay'ee bareedudha. Uffata buukii yaasuu miti. Habiraas isa kana. Isa kanas lachuu uffachuu danda'u. Dhiirris dubartiinis jechuudha. Namatti tola. Isa kanas lama bitee kun immoo tuuttaa dheeraa. Tuuttaa dheeraadha. Tuuttaa dheeraa taayitii appii wajjin uffachuu danda'a. Tun appiidha. Ishee wajjin ni uffatamu jechuudha. Isheen tunis tuuttaa baay'ee bareedduu rakaasa taatee bitee namatti tolti addaan nyaata. Uffata kana kan isinitti agarsiisu maal isin fakkaate baay'ee jaalladhe. Warroonni barbaaddanii qalabachuu dandeessu. Shee'anettanii gadi buustanii isaan keessaa baay'ee namatti tole. Faashiniidha suuraan tuni namatti tola jechuudha. Tokko isa kana gaazexaa fakkaatti baay'ee namatti tolti jechuudha. Qamisiidha baay'ee bareedduu. Kunis qamisiidha. Baay'ee jaalladhi kanas. Kunis guriidha. Isheen tunis maal isin fakkaate ishee zarii saniiti. Zarii isa kanaatti jechuudha. Qamisii yemmuu taate isa kanaati. Isheen tuni birrii dirhama 49 50 jechuu dandeettu. Ishee akkas turtee agartanii faashiniidha. Akkas turte garuu habbaa takka tafe ishiisii akkuma tasaa argadhee birrii dirhama 19 jechuu dandeettu. Fakkeenyaaf takka lama bituu kan bittan lama bituu dandeettu ishiidhaan jechuudha. Isheen tunis baay'ee jaalladhe halluu ishee wajjin. Isheen tunis zarma isaaniitti baay'ee bareeddi. Jalaan akkana baddaarraan garuu uffannaa barbaachisti. Isheen tunii fi tun qullaa sila ta'eef jechuudha. Isheerraan kan uffatamu ishee akkana gabaabduu akkana baay'ee bareedu jechuudha. Gabaabduun annoo carqii qullaa an akkana qullaa shanarraan kan akkana uffachuu dandeenya. Isiniin jechuu jaalladha.
garuu baay'ee jira baay'eedha. Garbachuudhaaf uffata kun hunduu uffata isheen irra qalabee namatti tola. Isheen kunis gurdiidha. Baay'ee uffata gurraacha na jaaladha. Kunis amma taayitiidha. Taayitii taate uffata gabaabaa jalaan jiran jechuudha. Gabaabaa jira. Utaa jilba nama gad darbu jira jechuudha. Oduu isin dheeressu baay'eetu jira jechuun birriin haa ba'u malee ta'e suutaan birrii sixoota soo argattan gizee ayyaana hadiyyaas namaaf kennu miti isuma olitti guusnee baay'ee birrii keenya keessaa akkasitti baasnu jechuudha gizee binnu sun hunduu amma fakkeenyaaf uffata isheen irra qalabame jechuudha. Uffata isheen jechuun isa kana jechuudha. Namni hin beekne jiru na fakkaata. Namni keessattuu ijoolleen biyya arabaa jirtan wanta wallaaltan hin qabdan isa kana jechuudha. Appilikeeshinii kana keessattuu ijoolleen takka akkatti xalabatan hin beekanii. Ani garuu jarumaa naa xalabaa jedhaan uffata maxaree isaan naa xalabaa jedhaan isa kana jechuudha. Fakkeenyaaf kunis amma kan isarraa achi dhufee jechuudha. Caammaa immoo isa ittaan isinitti agarsiisa. Arra neerota laatayeefu caammas isinitti agarsiisa. Caammanis baay'ee babbareeda. Yoo yeema inni gadi bu'e yoo binna jechuudha. Akkasiniin jechuu jaalladha. Madadaa isinitti agarsiisee hin danda'u maaliif viidiyoo isin dheerataa kana jaalas oduu isinitti dhiyeessuun jaalanne hin feene. Innaa viidiyoo kiyyaa asumaan nagaa isin gaafadhee maaliif viidiyoo arabaan jiru natti tolaan jiru. Asuma isinis nagaa gaafadhee maaliifan isiniif hin agarsiisne jedhee tanaan dhufee isiniin jedhaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Innaa sinan jaalladhaa sinan kabajaa. Warroonni immoo mana kiyyaa faaraa taatan subscribe godhaa. Warroonni immoo dandeettan share. Kun immoo yaada keessaniif komantii barreessuu yaada hin dagatinaa isiniin jedha. Isiniin jaalladhaa isiniin kabajaa. Horaa bulaa. Bye.